Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hawwiitiif kudha lammaffaa jirtu akkam jirtu nagaa keessanii magana kan jiraattanii akkasuma hordoftoonni amantaa Islaamaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hawgara hawwiitiif kudha lammaffaa irratti isinii jira. Warreen jalqaba bara chaanaalii hawwiitiif kudha lammaffaa taphatan laayik sheer sabskiraayib gochuun maatii hawwiitti dabalamaa isinii jira. Hawwiin mana jaalalaa mana kolfaa mana bareedaadhaa isiniin jedha. Warreen hanga yoona jajjabeessitanii yeroo kanaan geessanillee guddaa galatoomaa ammallee isiniin jenna. Itti aansuudhaan immoo hawwiin mana sitti naaf ertee gaafii na gaafattee jirti. Hawwii galatoomi mana keetti naaf ertee gaafii kana naa dhiyeessuu keetiif galatoomii ulfaadhu siin jedha. Jabaadhu siin jedha, jabaadhu hojjedhu siin jechuun barbaada. Gaafiin kun gaafii ramadana keessa naa baafteedha. Irratti hojjechuu hin dandeenye hawwiinis immoo yaa na beekti sirriitti na beekti. Yaa rakkoo kootis ni beekti. Nama sa'aatii naa guutaa turedha jechuudha. Si laayifii irra naaf teessi guddaa galatoomii. Kanumaaf hanga kana faana gaafiin isin afaana ture. Irratti hojjechuudhaaf yeroo hin arganne jechuudha gabaabumatti. Tokkummaa koo Ramadaan Kariim baga geettee dadhabbii keetii firii isaa ijaan keetiin argiteette galatoomii hawwii koo siin jedha. Alhamdulillah Ramadaan nagumaan gaggeessinee jirra. Gaafii tokkoffaan tokkummaa HM eenyu jedha. Tokkummaa HM jechuun maqaan kan koo kan haati koo abbaan koo naa baasan Haliimaan jedhama. Tokkummaa HM immoo tokkummaa hawwiidhuma saasilan hawwuu fi tokkummaa nan jaalladha. Otoo tokko taanee Oromoon hunduu tokko ta'ee wajjin jiraate baay'ee natti tola. Kanaafan tokkummaa HM jedhe. HM immoo qubeerraa dhufe qaba. Isa yeroo sitti fudhataan siin jedha. H'n Haliimaadha. Ammaan immoo maqaa abbaa manaa kootiidha irraa kan dhufeedha siin jedha. Kanaaf HM siin jedhe jechuudha. Gaafii lammaffaanii yeroo jalqabaaf YouTube banachuuf maaltu si yaachise yookaan akka YouTube banattuuf maaltu sababa siif ta'e? Yeroo jalqabaaf YouTube'aan kan hin banadhe kan sababa naa ta'e Abduu Mobaayil Aappiidha. Akkuma tasaa ta'u YouTube irra deemuu kan inni barsiisu arge jechuudha. Viidiyoo isaa ilaalee YouTube banachuuf na keessatti uumame jechuudha. Garuu viidiyoo isaa osoo hin taane viidiyoo nama biraa ilaaleetiin kan YouTube banadhe. Kan na kakkaase immoo yeroo hundumaa gargaarsa yeroo godhamu nama dhukkubsataa yeroo gargaaranu rakkataa yeroo gargaaranu otoo akka namicha kanaa godhee kan jedhu otoo dandeettii qabaadha YouTube banadhe akka namicha kanaa godhee kan jedhullee na keessatti uumamaa dhufe jechuudha. Akka YouTube maallaqa kaffalullee yeroo amma sana Abduudhumarraan dhagahee jechuudha. Inni otoo wayii hin hojjedhuu laata otoo banadhee kan jedhu na keessatti uumame jechuudha. Gaafiin sadaffaan ati osoo hin heerumin biyyaa baate moo erga heerumtee? Yoo osoo hin heerumanis biyyaa baate erga heerumtees biyyaa baate hojjettee beektaa ta'ee kamtu irra yaadaan nama miidha nuuf qoodi. Kan yaadaan nama miidhu erga heerumtee kaatee biyyaa baateedha. Otoo hin heerumin gaafa baatu yaadni baay'ee si miidhu. Yaada maatii keetii hanga tokko si miidha. Ani akka mataa kan kootti jechuudha. Nam tokkoon baay'ee maatii isaanii yaaduu danda'u. Ani garuu yaadni kan na miidhe eegan heerume ka'ee ilmoo dhaladhee ka'ee baheetii jechuudha. Baay'ee ulfaata gaafa sana yaadni lama ta'a jechuudha. Tokko kan abbaa warraa keetii ta'a, tokko kan ilmoo keetii ta'a sitti ulfaata jechuudha gaafa sana. Ani inni otoo maatii hin horate yookaan otoo hin horimin biyyaa baanee hojjetatanii ka'anii heerumanii naaf wayyaa jechuudha. Natti tola. Gaafiin afuraffaanii yeroo jaalalli si qabe eenyutu sirratti beeka yookaan eenyutti himattee akka jaalalli si qabe? Yeroo jalqabaatiif jaalalli yeroo na qabu namni itti madde warra obboleessa kootiitti jechuudha. Akka jaalalli na qabe kanarratti beekee immoo obboleessa kootii jechuudha. Obboleessa koo hangafa akka jaalalli na qabe isatu narratti beekee jechuudha. Kana itti madde immoo warruma isaatti jechuudha. Gaafiin shanaffaan jaallattee dhabdee beektaa jedha. Laa jaalladhee dhabeen beeku.
Gaafiin ja'affaanii namoota jaallatanii biyya ormaa jiraniif maal dhaamtaa jechuunis namoota karaa onlaayinii jaallatanii fi namoota karaa onlaayinii jaallatanii fi dhaamsiyaan qabu. Onlaayinii kana of eeggannoo guddaa barbaachisa jechuudha. Wama isinitti mul'ate bifaanis haa ta'u sagaleedhaanis haa ta'u nama hin beekne an onlaayinii irraa nama maatiin kan kee isa hin beekne yookaan ati maatii isaa hin beekne eenyummaa isaa hin beekne onlaayinii irraa jaallachuu ani gonkumaayyuu nama kana irraan dhowwa jechuudha. Akka of eeggannoo guddaa gootan jechuudha. Obboleewwan koo biyya ormaa jirtanii onlaayinii irraa hin jaallatinaa. Yoo jaallattanis immoo of eeggadhaa. Nama maatii keessan beeku, nama inni maatii kan kee beeku, nama gaarii jechuudha. Nama eenyummaa isaa beektan. Fakkii onlaayinii irra nama eenyummaa isaa hin beekne yookaan jaallatte hin miidhamte. Ijoolleen baay'een isaanii kan onlaayinii irratti beeknu kan nuti hin beekne baay'ee kan miidhamantu jira. Kan of eeggannoo guddaa akka gootan isiniin jechuu barbaada obboleewwan koo. Inni gaafiin torbaffaan immoo osoo Oromiyaa keessaa iddoo tokko filadhu siin jedhanii eessa filatta? Sababa isaa hoo? Oromiyaa keessaa hundaayyuu nan jaalladha. Oromiyaan kan kooti. Oromiyaan handhuurri kan koo kan irratti bu'edha. Hundasiyyuu nan jaalladha. Otoo filadhu naan jedhan immoo Jimmaan filadha jechuudha. Jimmaan biyya koo filadha. Hundasiyyuu nan jaalladha garuu Jimmaa koon filadha. Jimmaan kan koo wanti hundi koo kan keessa jirudha. Maatiin kan koo kan keessa jiranudha. Biyya handhuurri kootti bu'e waan ta'eef Jimmaan filadhaan siin jedha. Gaafiin 8ffaanii shamarran akkamii jibbita? Kan akkamiis jaallatta? Amala shamarranii keessaa jedha. Shamarran ani jaalladhu jechuudha. Shamarran hundaayyuu nan jaalladha garuu shamarran ani jibbu shamarran of guddisan, shamarran kooran jechuudha. Shamarran akkasii nan jibba. Shamarran jaalamu shamara amala qabeetti, shamara suutumee shamara akkasii nan jaalladha jechuudha. Amala shamaraa keessaa amala xawalwaallee yookaan immoo amala haasaa asiif achi gochuu yookaan sobduu waan akkasii hin jaalladhu. Amala shamarranii jechuudha. Fakkeessituu jechuudha. Kan akkasii hin jaalladhu. Amala shamarran ofitti amanamtuu kan taate immoo nan jaalladha siin jedha wiikooyi. Gaafiin 9ffaanii osoo dhala hin godhatin nama biyya baheetu fayyadama moo kan osoo dhala hin godhatin biyya baheetu fayyadamaadha jedha. Asirratti dhala qabaachuunii fi dhala dhabuuni fayyadamuu fi yookaan fayyadamu nama hin dhabsiisu jechuudha. Maaliif yoo jette otoo dhala hin godhatin yoo biyya baates ati cimtee yoo hojjette eenyumaafuyyuu kan hin ajajamne yoo taate jechuudha. Ofitti amantee yoo hojjette dhala qabaattes dhala dhabdes milkaa'uun kan kee hin oolu jechuudha. Dhala horattee gaafa baate immoo ni cimta sana caalaa jechuudha. Otoo dhala hin qabaatiin gaafa biyya baatu eenyuufillee hin yaaddu. Mataa kan koo qofaa jettee asabuu ni dandeessa. Garuu fuulduratti akka dhala horattu yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif hadha yoo dhala hin qabnes boruu dhala horachuun kan kee hin oolu yoo ta'u waan ta'eef hadha gaafa dhala hin qabnes cimtee yoo hojjette nama milkoofte jechuudha. Gaafa dhala horattee biyya baate immoo hin dabala jechuudha. Dhalli koo kun boru akkamitti jiraachuu qabdi? Dhala koo akkamittiin barsiifachuu qaba? Dhalli koo kun maalirraa barbaada? Fakkeenya maalirraa fudhata? Kan jedhuu fi si kakkaasa jechuudha. Sanarratti jabaattee yoo hojjette milkaa'uu ni dandeessa jechuudha. Dhalli milkaa'uu yookaan immoo milkaa'uu nama hin dhabu jechuudha. Hadhas boris dhaluun kan kee oolu. Nuti uumamumaan silumayyuu haadhoodha waan ta'eef fuulduratti yoo dhala hin qabnellee itti yaadanii bormaalirraa barata kan jedhudha. Cimtee hojjettee dadhabdee kaatee buutee gaafa hojjettee jettee itti milkooftee dhala keetti barsiiftee akka gaariitti guddifattee gaafa jettee boruu sitti gammaddi. Isiinis boruu maal gooti? Akkuma haati kan koo hadha dadhabdee dheengadda dadhabdee akkasitti nu barsiifte kana nutis boruu akkas kan jedhu yaadaa deemte jechuudha. Kanaafuu dhala qabaattanus dhala dhabdanus cimaa hojjedhaa isiniin jedha. Shamarran biyya Arabaa jiraniif hunduma kan keessanii fuudhaamsanii isinii qabu. Of malee waa tokko hin qabdanu kana beekaa.
Isin malee namni isiniif yaadu hin jiru. Mataa kan kee malee namni isin yaadu hin jiru. Eenyumillee yoo ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu jaalala onlaayinii irraa of eeggannoo guddaa maallaqa hojjettan irratti of eeggannoo guddaa godhaa. Faashinii adda addaa waan san isin mammararee sana bittanii maal jettanii carqee tuultanii waan akkasirraa shamarran biyya arabaa jirtan of eeggadhaa. Birrii kan keessa walitti qabadhaa. Fayyaa kan keessan eeggadhaa. Nyaadhaa dhugaa. Isiniin jechuun barbaada yuutuubarri hundi keessanuu isiniin jaalladhaa. Hundi keessanuu isiniin kabaja. Yuutuubarri hundi keessanuu jabaadhaa hojjedhaa isiniin jechuun barbaada. Hawwii waan mana keetti naaf feettee gaaffii kana na gaafattee guddaa galatoomii isiniin jedha. Maatiin hawwii hundi keessaniyyuu galatamaa ulfaadhaa isiniin jedha. Akka jirtan maratti nagaa fayyaanaa ta'a.